Ummanni sargii tana keessa jiru waan xiqqoo isaan sodaachise tokko itti mul'ate. Warri sargii tana dhufe haasawutti seene waan deemaa jiru kana addaan baafachuuf. Misirrittiin sunis ni daleede waan namni tokkollee yaaduu hin dandeenye kan oduu sooshaal miidiyaa isii godhe yeroof. Namni tokkolleen hin beeyne kana dalaguu irratti waan isii kakaase. Ammoo yeroo argan yeroo lammaffaa hoggaa isiin deebitee jaarsa isiitii waliin wallistu waan ta'e beekanii harka isiif jabeessanii dhadhawan. Maaltu sammuu teessan keessa daddeema yeroo ariisittiin footoo irra jirtu tun cidha isii dhiistee gurbaa siree irra jiru kana bira dhayxe huccuu aruuzaa tana uffattee. Isin keessa dhufuu danda'a isiin gammachuu isii dhiisuun misirrichaa wajjin wal dhabuuf jecha. Ammoo ajaa'iba qunnamuuf teessan yeroo sababa isiin cidha isii dhiistee deemteef beeytan. Isiin narsummaa hojjetti mana yaalaa tokko keessatti dhukkubsataa haalli isaa hin tasgabbaayin tokko qabdi. Guyyaa cufa lilmee isaaf kanniti. Ammoo gurbaan kun haalli isaa itti jabaate haalli isaa xaxe yeroo inni mana jirutti. Dirqama lilmee san fudhachuu qaba ture ka isiin isaaf kannitu san guyyaa hunda. Saniif sargii isii dhiiftee daftee deemte isa dhaqqabuuf lubbuu isaa. Isa waliin turte isa to'achaa hamma isarratti if amantutti eegas gama sargii isii daddaffiin deebite. Akkuma isiin dhufteen jaarsi isii gammadee isiin jee ani akkaanin siin boona ani si fuudhuu kiyyaaf dubartii akkaan rahmata qabdu tan akka teetii tana. Ammas inni ni galatoonfate qadara isii tana godhe nasiiba isaarraa. Tana tola ooltummaan namummaan guddoon. Eenyu kan qophii cidha isaa dhiisee nama hunda duratti deemu lubbuu nama tokko baraaruuf. Nuti yoo rahmanni akkana nu keessa ni jira if haa qorannu. Yoo viidiyoon kun sitti tole yaada kee komentii irra nu kaayuu hin irraanfatin. Akkasuma chaanaala keenyaafis maatii tahuu viidiyoo tanas nama jaalattu hunda biraan gahuu hin dagatin. Jazaakallah.